السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu ashama harka fuune jirtu sanantanna har'a guyyaan Jum'aadha. Guyyaa bareedaa, guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa guyyaa Jum'aadha. Namni teekaawii nyaata na ergee jira. Nyaata wayii naa fidanii surprise na godhanii jiranii. Nyaata hin beektan ka nyaata akkatti qalabamee isinii dhufu hin beektanii. Ani guyyaa Jum'aatiin akkatti surprise namni na godhee nyaata naa fidanii nyaata kiyya nyaachuutti jira. Waliin haa nyaannu isiniin ja'a. Nyaata aafiyaa ka Rabbiin barakaa keessa kaa'ee irra caalaa gizee isin barbaadanitti sa'aatii isin barbaadanitti namni akkana surprise yoo isin godhu waan fedhii keessan isinii guutu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola jechuudha. Miirri nyaata kana itti nyaadhaa jiru akkam akka ta'e osoo isinitti himee nan amantanii jechuudha. Kanaaf guyyaa kana akka hin daganne yookaan guyyaa kana akka yaadadhuuf jedhee guyyaa kana waraabee isiniin jedha. Nyaata ajaa'ibaa kana hunu akkanatti nyaata isinitti agarsiisuuf achumaanillee waan tokko isin waliin haasa'uuf jechuudha. Asirratti isinii ba'e isiniin jedha. Bil'aafiyaa naan jedha. Maashaallah jedha isiniin jedha. Nyaata gaarii, nyaata barakaa, nyaata Rabbiin namarraa jaalatu Rabbi siif haa taasisu jaatiin du'aa naa godha isiniin jedha. Itti aansuudhaan dammoo gizee tokko ofumaa keessanii mana keessan keessatti gammadu nafsiyaa keessan gammachiisuun waan bareedaadha. Maaliif jennaan nafsiyaan teennatuun waan hedduu barbaaddii waan adda addaa waan argitanii sammuu keenya nu bashannansiisu. Hatta uffatuma tokko yoo ofirraa jijjiirtanii uffata biraa uffattan nafsiyaan keessan saasanitti hin gammaddi jechuudha. Waan ta'eef namni tokko yaa waa lama wal bira uumee jira Rabbiin. Maalni inni wanni lama hedduutu jira jechuudha. Gaddaa fi gammachuun hin jira. Dukkanaa fi guyyaan hin jira. Akkasumas shamaraaf dhiira jira. Jireenya addunyaa kanarratti wanti hunduu waa lama ta'ee uumamee jechuudha. Waa lama san keessaa dammoo gizee gaddillee dhufe akkasuma gadda dabarsitanii gizee immoo gammachuun dhufellee akkasuma gammachuu dabarsitanii jechuudha. Saniifuu ilmi namaa gadda hin argu gammachuu bichaa qaba jettanii hin yaadina. Gizee namni wanta gammachuu wayii gadhiisu jireenyi isaa guutuun gammachuu isinitti fakkaatin jechuudha. Keessi isaa gaddillee hin jira. Gadda sanii akkasumatti ossatee gammachuu isaa ol baaseetiin namatti agarsiisataa jechuudha. Gaafa gadda isaallee namni argitanii gaafa gadda isaallee namni baasee har'a guyyaa akkanaa ture jedhee gadhiisu akkasumatti gaddii sun gadda keessan ta'a hin gadditanii fi gaafa inni gammade sanillee gammachuu isaallee fudhattanii jechuudha. Haa ta'u malee namni miidiyaa kana fayyadamu yookaan immoo yuutuubii banatee namni hundinuu yaada garaagaraa qaba waan ta'eef yaada ofii asirratti ibsatu jechuudha. Yaadni isaa hundinuu akkaataa bultuma isaatiif jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan wantoota dabarsuu jira. Sa'aatiin yeroodhaan daqiiqaadhaan wanti dabarsuu hin jira jechuudha. Maaliif jennaan akkuma amma gammadaa jiru kanatti soba jedhee yookaan gadduu danda'a jechuudha. Ilma namaa keessatti gammachuun akkuma jirutti gaddillee akkasuma jira jechuudha. Waan san ta'eef gadda qofa sammuu ofii keessa naqanii cinqamuu maali jechuu hiraaroo osoo hin ta'in akkasumatti sammuu ofiillee gammachiisanii sammuu ofiillee raahaa kennanii fi wantoota garaagaraa wantoota isin gammachiisu wantoota argitanii nafsiyaa keessan gammachiisu godhuun waan akkaan bareedaadha jechuudha. Akkuma agartan ani har'a nyaanni naa dhufee jira. Haa ta'u akkasumattuu nyaata kanallee nyaataatumaan gammachuu hedduu qaba jechuudha. Alhamdulillah shukrii isaa Rabbiin galanni isaa haa ga'u. Ka sa'a kana na geessee sa'a kana na agarsiisee jechuudha. Jum'aa bareedaa namaaf isin hundaafuu haa ta'u isinin jecha. Saniifuu har'a akka waan biyya galee yookaan immoo biyya hiyya jiru wayiitiitti natti dhagahame jechuudha. Gammachuu hedduutu natti dhagahame. Namni gizee tokko isin ciraan jiraachuun isaa namni na cinaa jira jettaniitiin namni wayii yoo isin cinaa jiraate isinillee jajjabaatanii nama jajjabataatanii akka
jireenya keessan itti fuftani isin taasisaa jechuudha. Hiriyaa gaarii qabaachuun nama isiniif yaadu, nama isiniif gaddu, nama isiniif argitanii abshir isinin jiru qabaachuun waan guddaadha jechuudha. Saniifuu jireenya kana keessatti namni si miidhullee jiraachuu danda'a, namni si gammachiisullee jiraachuu danda'a jechuudha. Waan ta'eef kasi gammachiisullee akkasuma fudhatte kasi gaddisiisullee akkasuma gaddee wajjumaan jireenya addunyaa kanarraa akkasuma xixiqqoo kan nama har'a waliin jiran yookaan boroo waliin jiraachuu dhabuu dandeenya. Nama yeroo hundaayyuu si gaddisiisellee kasi gammachiisellee rabbiin ifama haa godhuuf jettee bira darbuu qabda malee ebaluun sun na gaddisiisee jetteetiniin atis hojii gadditee aartee waan isaa san onnaa jechuu hin qabdu. Maaliif jennaan namni si gaddisiise gaafa tokko si gammachiisuun isaa waan hin oolleef jechuu, gaafa tokko kasi boojise gaafa biraa dammoo si kolfisiisuu waan danda'uuf jechuudha. Wallaalee haa ta'uu beekee haa ta'uu si miidhuu danda'a. Si galee miidhamni sun dammoo akkasumatti biduu ta'ee hafa malee miidhamni yeroo hundaa jiru jechuudha. Wanti argitanii qoreen wayyoo namooraan yookaan biduu sirratti dhiisee deeme malee qoreen sun yeroo hundaa achi taa'eetini si waraanaa hin oolu jechuudha. Of keessaa yoo baaste hin ba'a, garuummoo biduun isaa baduu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Namni isin miidhee gizee masaniif isin miidha malee eegasii dammoo miidhamni isaa isinitti dhaga'amuu dhabuu danda'a. Biduun immoo isinin dhukkubu isinirra jira malee jechuudha. Isin galee wanta kaleessa dabartan wanta kaleessa isin miidheerraa akka deebi'ee wanti sun isin hin miineef eeguudha malee ilmi namaa yoonuma nama miidhallee miidhamni isaa dammoo akkasumatti ta'ee bira tartanii jechuudha. Gaafa biraa dammoo yookaan miidhama san isinii deebisee waan gaariidhaan isinii deebisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. San waan ta'eef ebaluun sun na miidhe jettanii wanti isin gadditaniif hin jiru jechuudha. Wanti hundi waan darbuuf nama hiriyaa har'a argite boruu gattee biraa deemta. Biyyaan baatitti namni ati baratte kun boruu bakka inni jiru hin beektu yookaan immoo atuun bakka ati jirtu beekuu dhabuu danda'a. Sa'a saniif waan gaarii sii dalaguu danda'a, waan badaa sii dalaguu danda'a. Miira gammachuu waliin dabarsuu dandeetta, miira gaddaa waliin dabarsuu dandeetta. Waan ta'eef hiriyaan akkuma sa'a sanii yookaan akkuma yeroo saniitti fudhattee bira darbita malee yeroo hunda namni sun na miidha jettee eeguun hin barbaachisu jechuudha. Waan san ta'eef innaa isin hundaafuu nyaata bareedaa isin nyaata kun akkuma agartan nyaata illee jidduudhaan nyaata afaan keenya mimmi'eessaniin isinitti haasa'aa jirra jechuudha. Sagalee dura gizee nyaataa jiru waraabe sagalee waca qaba beetanii saniif waca isaa san cufee egasii bakka waca hin jirretti taa'ee isinitti haasa'aa jira jechuudha. Hamma waa nyaata nyaataa hin jirreef jechuudha. Sagalee eegasii waraabee jechuudha. Maaliif dura ijoolleen na bira turte wacatu tureeyyuu saniif isinin ta'a maashaallah naan jedha. Nyaata kun dhugaa dubbachuuf nyaanni kun nyaata bareedaadha. Warroonni duhaa keessa turtan nyaata mana maxaama Madiina Khaliifaa deemaatiin nyaata kana ajajedha isinin ja'a. Nyaanni kun qaanxaa firfiriidha. Nyaanni kun qaanxaa firfiriin hedduu bareedaadha. Hedduu mi'aa dhadhaan isaallee ittiin baay'anne bareedaadha isinin jedha. Innaa nyaata kana deemaatiin maxaama Madiina Khaliifaa ka jedhamu ka achi Madiina Khaliifaa jira. Manni maxaamni kun achi xalabadha diraayivara hedduu dalaganii jechuun teekaawee jechuudha. Nyaata manatti namaa fiduu manaamin hin dalaganii nyaanni isaanii hedduu mi'aa hedduu namatti tolaa jechuudha. Saniifuu achi deemaatiin nyaata kana xalabadha isinin jedha. Har'a nu guyyaa gaarii qabaannee guyyaa bareedaa qabaadha isinin jedha. Waan milkii addunyaa kanarra jiru hundaayyuu rabbiin isin haa kennu. Guyyaa Jumaa guyyaa bareedaa isiniif haa ta'u. Guyyaa gammajamaa guyyaa jaalatamaa kana rabbiin waggaa waggaadhaan torbaaniidhaan ji'aan rabbiin isiniin haa ga'u isinin jedha. Waan yaaddan hundaa yaada muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu isinin jedha. Akkasumas immoo anaafillee du'aa inaa godha. Rabbii yaada muraada kee rabbi siif haa guutu naan jedhaatiin horoon na beektan. Du'aa inaa godha isinin jedha. Haga sagantaa biraatitti walitti deebinutti asumaan nagaatti isinitti dhaamadha isinin jedha. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum rahmatullaahi
wabarakaatu sanadada.